ربي عليه وأزكى تحية وسلام. ثم أما بعد، أحبابي في الله، hawaasa keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanneen markazicha miidiyicha guddichaa kan baabaa keenya qaaliif gaarii namaa argamtan hundi keessanuu assalaamullaahi alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh isiniin jechaa maasha Allah yaa maasha Allah hundi keessanuu khayrii barbaachatu asitti walitti fidee isin qabe. Wanni khayrii barbaacha caalu hin jiru jechuudha rabbiin biratti, kan ammallee khayrii qabu. Kanaaf jechaan isin hunduyyuu wama khayriirra jirtanii jechuudha. Rabbiin kiyya isinirraa haqee balu. Ijoollee keenya kan ammallee jechuudha rakkinni mana isin baasee biyya adda addaa keessa isin fafacaasee har'amoo onlaayinii mandara imoo keessatti walitti qabamnee tokko taanee jennee kan rakkoodhaan bakka kana seentee milkiidhaan malee rabbiin kiyya asii gad isin baasin adda adda keessaniin isin milkeessee waan yaaddaniin isiniif kennee rabbiin kiyya asii gad isin habaasu jiruuf jireenya keessan rabbiin isiniif haa tolchuu. Inshaallah haga baabaan keenya salaatanii deebi'anuu haala gaarii ta'ee fi haala ammallee jechuudha bohaarsaa ta'een eeguu qabdan isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Kanaafuu jecha wallaahi bakka khayrii akkanaa kana jiraachuu keessanii fi rabbii keessan ammallee shakkaruu qabdan. لئن شكرتم لأزيدنكم. رب سبحانه وتعالى قرآن isaa keessatti gaafa dubbatu yoo isin na galateeffattan waan isin qabdan irratti namallee isiniif dabalaa jedha. Kanaafuu jecha bakka khayrii kana asitti argamuun kan kee waan xiqqoon seenyati. Wallaahi waan xiqqoo miti. Khayrii guddoo ajrii guddoo ammallee rabbi irraa argatta jechuudha. Meeqatu iyyuu sooshaal miidiyaa ganda biraarraa ammallee kan lafa dhiitu jira. Meeqatu bakka fawaahishaa bakka badii adda addaa dhaabbachuu jira. Simoo rabbiin ammallee badii adda addaa irraa si baraaree rabbiin fidee bakka kana si dhaabuun haadha min ni'matillah, ni'maa rabbii irraa jechuudha subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaafi rabbiin galateeffachuu isin barbaachisa. Ni'maa rabbii yeroo jedhamu ni'maan rabbii namni yeroo inni ammallee ni'maa rabbii jedhamu wanni inni itti beeku jechuudha. Waan gaggaarii yeroo argatanii wanti yaadan yeroo ammallee jechuudha namaa milkaa'e wama akkanaa bichaase jechuudha. Ni'maan rabbii kana bichaa keessatti lakkaa'amee hin dhumu jechuudha. Fayyaa qabaachuun ni'maa rabbii irraa lakkaa'ama. Nagaan ammallee buluun akkasuma nagaan raftee ammallee nagaadhaan ka'uun nagaan jiraachuun wallaahi kun hunduyyuu haadaa min ni'matillah. Wa in ta'udduu ni'matallahi laa tuhsuuhaa. Ni'maa rabbiin ammallee siif kennu osoo lakkooftee ammallee fixuu miti dhiyaachuu hin dandeessu jechuudha. Yaa subhaanallah. Ni'maa ijaa, ni'maa gurraa, ni'maa meeqatu jira. This case from is the only one you'll ever need. It features a built-in cup holder for your water bottle or coffee. A side handle allows you to carry additional bags, and you can charge your phone externally by USB. A smaller side compartment provides space for essentials, and both this compartment and the entire suitcase can be secured with a combination lock. The suitcase is spacious, with convenient pockets and zippered compartments that make packing a breeze. It's stylish, scratch-resistant, and available in kaasee deemuu qaba jettee ammallee ni jechuu qabda jechuudha. Himmaa keessan guddisuu qabdan. Himmaa keessan xiqqeessinaa jechuudha. Kunu culuu wal caali al himma nama himmaan saadhaa guddaa ta'a jechuudha.
waan yaaddan mallee akka argattanii baatanu murteessaatii rabbii keessanitti ammallee abdii horadhaatii gama rabbii keessanii deebitanii jennaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa isin milkeessa innahu alaa maa yashaa'u qadiir. Subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin waan ammallee barbaade irratti danda'aadha waan ta'eedhaafi kanaaf insha Allah himmaa keessan niyyaa keessan hin xiqqeessina. Namni niyyaadhaan iyyuu wal caala jechuudha. Akka kana bar nama hedduutu ammallee as keessa uma xiqqootti gaafa nama badhaasu badaa namaasu jedhani uma xiqqootti yeroo xiqqootti ammallee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa si milkeessuu danda'a. Milkii gadi hin beekamu yeroo kamiin keessaayyuu inni gariin bakka quraanaa bakka markataa fa'aa wagga seene maal jedha beektanii ani dalagaa biyya ambaa keessan jira ani yeroo naa mijatu ani akkana ta'a quraana qara'ee yoomi fixaa miti haguma salaata fa'aatiin salaatu haguma xiqqoo wallaalaa hin jedhamne wayii baradheetan markataa kanaa isiniif hin barbaachisu bakka khayrii erganiif deemtee baradhee fixee barsiisuun qaba jedhiiti himmaa kan kee guddisi jechuudha. Asii yooniif ammallee kaa jechuudha islaaminaadhaaf hin jiraanne eenyu islaaminaadhaaf jiraata islaaminaan isin malee nama biraa hin qabu ana malee nama biraa hin qabu jettee murteessitee islaaminaadhaaf mallee of qopheessuun barbaachisaa jechuudha. Wanni rabbiin ammallee dachee biyya duniyaa kana nu fideef maaliif akka isa gabbarruuf jechuudha akka khayrii hojjennuufi akka diinal barnoota shari'aa barnoota amantii islaamaa barachuu keessatti tajaajilu malee isin irratti barbaachisaa baricha baradhaa bal'aatiif salawaatu rabbi wasalaamu alayhi talabul ilmi fariida alaa kulli muslimin wa muslima ilmii islaamaa barbaaduun nama hammallee jechuudha muslimaaf muslimtittii ta'e hundarratti dirqama jedhama ilma rabbii alayhi salaatu wasalaam. Kanaaf jennaanii ilmiin akkuma ulamaa keenya ammallee ulamaan keenya yeroo baay'ee nu bayyansanii ilmiin ammallee bakka lama qoodamaa fardal kifaayaa fi fardal ayniidha jechuudha. Kan mataa ilma namaa irratti dirqama ta'uu fi kan ammootu namni gariin ammallee jechuudha sirraa baratee jennaan ammallee kan sirraa bu'utu jira jechuudha. Kanaaf jecha wanni isin irratti barbaachisu waan mataa ilma namaa irratti dirqama ta'u fakkeenyaaf akka salaata fa'aa ammallee wagganii fudhannee azaana namni takka bichaan azaanee namni hundi azaanuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kana ilmiin illee kan mataa ilma namaa irratti dirqama ta'utu jira jechuudha. Kan namni gariin immoo baratee akka aalimaa fa'aa jechuudha nama kaan irraa immoo bu'utu jira. Waan dirqama isin irratti ta'u hundi keessan iyyuu barachuun dirqamaa tawhiidarraa akkasuma aqiidaa adda addaa siiraa ahkaama adda addaarraa waa hedduu waan baratamu jira waan ta'eef bakka barnootaa bakka khayriitti of qabdanii nafsiyyaa ofii qabdanii bakka waswasa adda addaarraa ammallee fagaatanii jiraachuun isin irratti barbaachisaa ta'a jechuudha. Sooshaal miidiyaan halaakas ni qaba khayriis ni qaba hamtus ni qaba. Kanaaf jennaan wagganiif sooshaal miidiyaa fayyadamtanuu kunuu kan naxla akka kanniisaa ta'a jira gaaf tokko aalima takka dhagaye maaliif jennaanii laa taqa'u illaa ala xayyibi waan gaggaariirra mala hin qubattu jedhan bakka ajaadha bakka ammallee kaa jechuudha badaadhaa hin qubattu kannisni akka tisiisaan ta'inaa jechuudha. Bakki gaariin osuma jiru qaama ilma namaa kanarra bakka madaa bakka ajaa bakka xiraawaa bichaa ammallee deemee qubata jechuudha. Akka ammallee tisiisaa hin ta'inaati akka kanniisaa ta'a jechuudha. Bakka daraaraa bakka urgaawaa bakka gaggaarii malee ammallee hin qubattu waan gaggaarii malallee hin dalagdu jechuudha. Kanaafuu jecha hawaasa keenya qaqqaarii fi gaggaarii kan ammallee kaa jechuudha. Wallahi bakka kana rakkina adda addaatiin rakkina jiruutiin rakkina jireenyaatiin rakkina ammallee kaa jechuudha aafiyaatiin rakkina wallaalaminaatiin kan bakka kana seentanii furmaataan rabbiin kiyyaa asii gadi isin habaasa. Aboo jiruu keessan jireenya keessan rabbiin isiniif haa tolu. Hayaata keessan hayaata diin islaamiin tolte rabbiin isiniif haa taasisu. Fuuldura keessan dudduuba keessan bitaa mirga keessan rabbiin isiniif haa bareechu. Kadhattan hundatti wallahi adda duree rabbiin kiyya isin haa taasisu. Insha Allah bakka kana seentee kaatee
harka duwwaa asii gadi bahu rabbiin kiyya salaamaa si haa baasu. Si milkeessu malee waan yaaddan mallee argattu malee bakka kanaa gadi bahu rabbiin salaamaa isin haa baasu. Inshaallah kanaaf jennaani hundi keessanuu waan isin dhibee sodaa tokko maletti baabaa keenya ol baatanii gaafachuudhaan barnoota hedduu akkasuma faayidaa hedduu irraa mallee argachuu dandeessu jechuudha. Inshaallah kanaafi jajjabaadhaatii barnootatti illee bakka ilmiitti illee ammallee ka argama. Rabbiin kiyya isin haa milkeessu. Nama gollee irraa milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Nama niif ammallee kaa jechuudha. Yeroo ofitti illee fayyadamu rabbiin keenya nu haa taasisu. Inshaallah rabbiin jiru keessan jireenya keessan isiniif haa tolchu. Waa yaaddan hunda rabbiin ammallee kaa jechuudha ittiin isin haa gahu. Kanaafi erganii baaqan isiin tane dhaamsee kiyya yeroo jalqabaa maalii niyyaa keessan tolfadha jechuudha. Niyyaa keessan tolfadha. Milkaa'ee bahuun qaba jedha. Rakkoo yeroo dheeraaf ammallee kaa jechuudha mana na godhatee rakkoo dhukkubaa, rakkoo wallaalumina, rakkoo ammallee kaa jechuudha mana kiyya keessaa bahuu dide sana ofirraa ammallee baasuun qaba. Furmaata har'aan tana itti argachuun qaba jettanii niyyaa kanaan ammallee kaa jechuudha. Rabbii keessanitti harka kee ol qabdee wallahi milkooftu malee bakka kanaa gadi hin baatu jechuudha. Akkasuma rabbiin kiyya isin haa milkeessu wallahi. Jiruu keessan jireenya keessan isiniif tolchee isin milkeessee rabbiin kiyya gadi isin haa baasu inshaallah. Niyyaa ofitti tolfachuun barbaachisaadha. Kamaa qaala imaamul Mahmuud al-Masri kun rajulan rijluhu taxta as-sawaa wa himmatuhu fawqa as-suraya. Ta'e yaa ilma namaa namaniif ammallee kaa jireenya dachee kanarra jira. Yaadni isaammoo urjii olii sana samii keessaa jechuudha. Nama akkasii ta'e yooni farra waa takka illee ofirraa hin qabne yeroo rabbii kan kee kadhattu yaada gaarii itti yaadi. Kana argadhee ammallee kaa'uun qaba jedhi. Rabbiin kiyya waan akkanaa naaf kennettee ittiin iyyachuun ammallee barbaachisaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisa al-Qudusii keessatti gaafa nabiyyi isaa Muhammaditti gaafa dubbatu ana cinda dhanni abdii an bakka garbichi kiyya itti na yaadettiin isaaf jira. Bakka inni itti na yaadetti jedha jechuudha. Kanaafuu jecha yaada gaarii ammallee kaachuudha. Rabbitti qabaadhaatii dhimmaa keessan guddisaatii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namaniif ammallee kaachuudha. Dhimmaa gaarii ammallee qabu jaallateedhaan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam nama yaada ammallee jaleedha yaada xiqqoodha ammallee qabu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hin jaallatu jedhanii dubbatan jechuudha. Kanaafuu jajjabaachuun isin irratti ammallee barbaachisaa ta'a. Sheer walitti gootanii waan isin dhibee sodaa tokkoon malee qaamfii tokkoon malee gaafachuun diinul islaamirraa isinirraa ammallee barbaachisaa jechuudha. Dirqamaayyuu waan ammallee kaa jechuudha. Rakkoo isinitti ta'u namni keenya hawaasni keenya irra baay'een jechuudha. Waan takka wanna akkanaa ammallee kaa jechuudha. Yeelloo ta'a, hayaa ta'a, qaamfii balleessuu ta'a jedheetii ammallee kaa gaafachuu dhiisee jechuudha. Waan diin keessatti ammallee isa dhibuu jiru jechuudha. Kun ammallee kaa jechuudha. Waan namarratti dirqamaati. Hayaa jechuun kanaa miti. Hayaa jechuun ammallee kaa jechuudha. Diin keessatti akka aadaatti ammallee kaa beeknu sanaa miti jechuudha. Waan diinirraa isin barbaachisu haala gaariidhaan naamusaan akkaataa ammallee aalima beekti gaafatanutti gaafatanii furmaata gaarii furmaata guddaa bira argachuu dandeessu jechuudha. Rakkoo keessan dhokfachuudhaan malitti ulamaa jechuun akkam akkami beektu hawaasa keenya. Ulamaa jechuun akka ammallee kaa doktooraati jechuudha. Namni doktooratti dhaqee jedhee osoo doktorri ammallee dhukkuba isaa sana ammallee isa hin yaaliin dura dhukkubni kiyya waan akkanaati yoo jedhee himatiyyi yaala gahaa argate jechuudha. Wal'aansa gahaa argateetiyyi bakka sanaa deema. Wakadhaalika ulamaa. Ulamaanis akkuma kana jechuudha. Jarri yaala ammallee kaa jechuudha. Jasada qaamaa osoo hin taane yaala ammallee qalbii ilma namaati jechuudha. Qalbii kan kee dhukkubsattee qalbii kan kee ammallee kaa zaaktee si yaalan jechuudha. Akkuma kana jechuudha yoo har'aan tanaa dhibdee kan kee wallaalumina kan kee waan wallaalte sana yoo ni kan mallee hin himanne yaala gahaa argachuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma himatteetti akkuma gaafatteetti deebiisi yaalasi aalima biraa argatte jechuudha.
Ulamaani hawaasaa fi akka ammallee ka axbaati kal axbaayi akka doktora qaama yaaluuti jarri ammallee qalbii ilma namaadhaa yaaluu jechuudha. Kanaaf jennaani inshaallah ustaazan kan biroollee kun dhufanii jiranii yoo haga baabaan keenya deebi'an inshaallah baarakallahu fiikum haala kanaani baabaa keenyarraa fayyadamaan isiniin jedha hawaasa keenya qaqqaalii fi gaggaarii hayyaakumullahu wa bayyaakum hunda keessanuu rabbiin isin haa milkeessu immoo baabaa keenya rabbiin jiruu isaanii jireenya isaanii haa tolchu. Wallahi osoo imaltoota safararra osoo jiranuu hawaasa kiyya waan ammallee beekuun tajaajiluu qaba jedhanii ammoo markaza kana banuudhaan saniyyuu akkanatti ammallee sagantaa keessan torbeedhaa akkanattiin isiniif eeganii ammoo yeroo hundaayyuu yeroo isin ammallee barbaachise yeroo isin affeerrattanitti isiniif argama haala kanaan ammallee jechuudha dhufaniitu imalarra jiranuu isinii waliin jiranii rabbiin isaan haa milkeessu jiruu isaanii jireenya isaanii milkee rabbiin isaanii taasisu duniyaa isaanii akhiraa isaanii rabbiin haa tolchuu fi jiruuf jireenya isaanii keessa rabbiin haa jiraatuu fi wallaahi akka kana maasha Allah yaa maasha Allah inshallah kana caalaa isinitti hin dheeratu namni wallaahi haajaa adda addaadhaa qaba namni baay'een ammallee haajaa adda addaa fudhatee as seena jechuudha. Haajaa waliidhaa ammallee namni beekuu hin danda'u garuu rabbiin immoo ni beeka himachuutti illee hin haajamu namni hedduutu iyyuu wanni akkan jedhe namni hedduutu iyyuu ana haajaa akkanaan qaba jedhe waan akkanaan qaba jedhee tammallee baasee himata wagguma du'aayin kadhatamu sana ati harka kan kee rabbitti ol qabiti haajaa kiyya san yaa rabbi jedhe ilaalati rabbiin achumaan sii qabala wallaahi rabbiin achumaan ammallee kaa haaliqni akka ilma namaati miti jechuudha. Kanaaf jennaan fiikum yeruma san harka rabbitti ol qabaatii yeroo walirraa fixuudhaan maletti akhlaaqa gaariidhaan seera gaarii naamusa gaariidhaan baabaa keenyarraa fayyadamaa inshaallah baarakallahu fiikum kana caalaa isinitti hin dheeressu wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جرجروا في مو عفوا وسفوا سنين جتشا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا رب سنرى جالته galatooma siniin jennaa Buusaat. Aishaa bireertaa maayikii qabadhu. Ustaaz Ismaa'il kana dhaame.